Deebiif ibsi ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessan hojii hojjetameef kallattii hojiiwwan gurguddoo itti aanuu kan sirriitti kaa'edha jedhan Ameerikaarraa obbo Ahmed Jiloon. Mootummaan kun eega dhufee ganna lamaan kanadhu ganna lamaaf wayii jira. Ganna lamaaf wayii jiru kana keessatti biyya keessaa lolli adda addaa irra deemaa jira, irra deemaa ture. Karaa adda addaatiinis jeequmsa hedduutu irra deemaa ture. Yeroo inni gara aangootti ol dhufu diinagdeen biyya sanii kaazinaan guutuun qullaa ture. Karaa biraatiinis bulchiinsi biyya sanii hundi isaatiiyyuu jigee waan jiruuf mootummaan riifoom godhee biyya jigde san ol kaasee diinagdee biyya sanii ta'a ziiroo taate san ol kaasee biyya jigiinsa fi siyaasa isii gamanaan walitti afaan deebi'anii jiran san hunda dandamachiisee riifoom godhee garatti ganna muraasan keessatti akkanatti gamanatti deebi'ee san waliin dhukkubni koronaa kun kan dhufe waliin haali diinagdee amma muummee ministeera kaalee gabaasaa ture sun haala diinagdees ta'ee guddina biyyaatis indastiriyoota adda addaa kun hundiniyyuu ani akka itti argutti hojii guddoo godhe mootummaan kun kan jedhuufudha. Maaliif waan inni keessa bahee dabre uummanni maraa waan beekaniif pirojektoota akka biyyoota san keessattuu naannoo Finfinnee kaatti ijaarame kan dabalatee waan nama gammachiisatti waan abdii guddaa namaa kennaati. Mootummaan osoo lolli itti jiru osoo jeequmsi itti jiru ammoo gara kaan riifoomii keessa jiru gara kaan siyaasaa isaa miidhama siyaasaa gara magamanaa keessa jiru kanatti dalagee ol fiduun gara kaan dhukkubni COVID-19 kun addunyaa weeraraa jirullee osoo harkaa qabu tattaaffii kan akkana godhuun kun fuulduraaf mootummaa kun yoo yeroo dheeraa kan aangoorra turuu fi tasgabbaahee gara hojii akka deebi'u taate nama gammachiisa biyya sanii fi waan uummanni sun irraa barbaadullee waan uummanni keenya yeroo ammatti rakkoo irraa qabu furmaata hin tahaa fi hin godhaa fi kan jedhu abdii irraa qabu. TPLF fi uummata Tigraay adda baasanii ibsuun isaaniis hagam uummata sanaaf iddoo olaanaa akka qaban mul'isa jedhan. Yakka TPLF waggaa 27 uummata Itoophiyaa irra raawwatte uummanni Tigraay harka keessaan qabu. Uummanni Tigraay uummata nagahaati. Uummata Itoophiyaa irraa tokko. Amma isaan waan barbaadan mootummaa kanaa fi uummata Tigraay waliin dha'uu fedhan. If eeggannoon ammoo mootummaan uummata Tigraay fi isaan addaan baasee ilaaluun suni barbaachisaa. Bifa gaariin deemaa jiru kan jedhu fudha. Karaa biraatiin ammoo isaan uummata kana keessatti dahatanii akka mootummaan isaaniif uummata kana walitti dha'u barbaadan. Mootummaan isaaniif uummata kana walitti dhahee mootummaan uummata fixee jedhanii badii fi isaanitti godhatan fuudhee mootummaa irratti deebisuu barbaadan. Kana mootummaan ammoo yakkoota dalaganii uummata fixanii hochi galanii amma ochuma iyyan kana addaan baasanii akkas ilaaluu fi yeroo itti fudhate. Namoonni gariin ammoo ammuma humna itti fudhatee jara kana dhahee kaammaa waan goone kan jiru qaba. Ammoo isaan waan hin taaneef uummata keessa waan jirtuuf nageenya uummata Tigraay eeguu uummata sulleen akka miidhaan irra hin geefne jarri warri TPLF gareen kun ammoo ifi badu waan barbaadeef uummata illee balleessuu waan barbaadaniif if eeggannoo mootummaan akkana deemuun kun sirrii jedheetuma fudha. Deebiif ibsisaa miseensota mana maree kanaaf dhiyeessan ala teenyee haala biyya keenyaa warreen hordofnuuf hubannoo olaanaa uumeera jedhan.